Isuma qotiyyoo masan gombiftee qalta. Siyaaf taamaaree ammaa. Hin argita. مالي ورانا كيف من علبة Atiitiin gosa garaa garaatu jiru. Atiitee deemsisaa, atiitee roobaa caamaa, atiitee malkaa, atiitee duulaa fi kanneen biroos ni jiru. Atiitee deemsisaan gosa atiitee dubartoonni mirga isaanii ittiin kabachiifatanii seera sirna gadaatiin mirgi dhiiraa fi dubartii qixxeedha. Kana kanneen mirkaneessan keessaa tokko seera gadaa atiitee deemsisaa keessatti hojiirra oolu. Abbaan warraallee haadha warraasaa dhaanuun dhoorkaadha. Keessattuu dubartii qanafaa. Qanafaan faaya dubartiin deessee yeroo murtaa'eef addatti godhattu. Deessee hanga ji'a ja'aatti addatti godhatti. Kan tokko deesse qanafaa tokko, kan lama deesse immoo qanafaa lama godhatti. Yeroo san keessatti dubartii qanafaa jedhamti. Kabaja addaas qabdi. Abbaan warraa yeroo kana keessatti yoo dubartii kana dhaane adabbiin isaa kan yeroo kaan irra ni cima. Biyyaatiin haa buutu sirinqee abbaa qabateetanii cabatini bakka jiru buqqeetti haa biyyatti haa buutu Dubartiin abbaan warraa dhaane baatee tililfatti naaf birmadhaa jechuu ishiiti. Dubartoonni ollaa ililfannaa ishii dhagaan callisanii mana hin taa'anii siiqqee isaanii qabatanii ililchaa ba'u. Yoo haati abbaa warraa ollaa jiraatte kan ishii dursuu hin jiru. أنا أبغى إمبادة دائما تيجي أكنا يندوي سينو تولي مريها قور تولي قول تسينافتو أكنا نالي Dhiirri ollaa jirus hin callisu beeta daannoowa. deetuna daane أكنا يافتو بعدي نادي يودن تيجي واقف سيتا تاني واقف سيتا أكنا أجهزة كم مرون كم أكنا ده نجوا أجهزة كم مروكن مقامني مروكن منا إذا قاعد دي دفتة منا قاعد تايسيد أنا منا باسه ده تو ينافتو قد ولي تانا قوي ولي نافتو تو واسي يافتيني أما تيجو أما تيجي ما ده إبراهيم كالتا إسمه قطيجو مثلا قم بيفتة كالتا سيافتا ماري أماي هنا أرجيتها لا بدأ دوبارتين قراني دقة تجروسي تميم مناتي لا ما يبغى كيسي عجبته ترى لو أكيد كان ولا بكيسي أبدتي طيب ما نسال فتوي لا ما ترى ولا واسع ناس أشوف ناس يلا بتطهن قال لي تهدم أكيد ما ما Sana booda akkamitti akka mirga isaanii kabachiifatan isaanuu itti beeku. Intalaa yaa dhageettee oduun si geettee ana dhaananii dhageettee oduun si geettee jechaatii ishii dhaanamte qabatanii dubartoota biroo dammaqsanii humna dabalachuudhaaf qajeelu. Isa doftu jadhu deemtu isaan oolchu hindu eenatu maali naftuutu ni naftu haraama ni naftu faantu deettuutu madhageenyatu waaqan nu karaamesse mucaa rabbi raatesse nu karaamesse Intala ya dagete
dubartoonni ililfannaa dhagaanii manaa ba'an warra duraa biraa akkuma ga'aniin otoo ittiin makamin marga lafaa kutanii itti darbu. Isinitti makamnee mirga dubartii dhaanamtee kabachiifnaa nuuf kalchaa jechuu isaaniiti. Warri duraas marga kutanii itti darbanii sardaa jedhuuni akka saardoo kanaatti margaa dagaagaa jedhanii of kalchuu isaaniiti. Waan fedhii isaanii faaruu isaaniitiin ibsatu. Dubartoonni biroo ba'anii akka isaanitti makaman didhuudhaaf ateetee garbuu daakkattuu ima daakkattaa maanawaa akkattaa jedhuuni. Ateetee garbuu daakkattuu garbuu daakkattuu ima daakkattaa maanawaa akkattaa. Intala ayyaa dhageettee oduun si geettee ana dhaananii dhageettee oduun si geettee anfalaatee phaa dhageettee oduun si geettee anfalaaf deemaa dhageettee oduun si geettee jechuudhaan dubartii mirgi ishii sarbameef furmaata barbaacha deemaa akka jiran faaruu isaaniitiin warra kaanitti himu. Dubartoonni kana dhaga'anis gamaa gamanaa itti birmatu callisanii walirratti ilaaluun hin jiru. Dubartii birmachuudhaaf baatu abbaan warraa ishiillee dhoowwuu hin qabu. Kunis seera gadaa sirna ateetee deemsisaatiin hojiirra oolu. Seera kana cabsee yoo dhoowwe ni adabama. Dubartii dubartoota ililfachaa deeman kanneen otoo argituu itti makamuu dhiiftee gara mana ishiitti deebitee galtu yoo argan dhiisanii hin deebi'anii faarfachaa fi ililfachaa gara mana ishiitti qajeelu. Garbuda,
humnaan balbala ishii bananii seenanii harka qabanii gadi baasu. Kan biraa kan dhugattee mana ishii jirtus yoo jiraatte wajjuma qabanii baasanii fuuldura isaaniitti kufanii akka dhiifama gaafatan godhu. Kana qofaan hin dhiisanii mana seenanii waan argatan saamu dhadhaa aannanii fi kanneen biroo maaliif mirga keenya akka kabachiifannu tumsuu diddee jedhanii adabuu isaaniiti. Sente de tunimbatu. Kana fatanin tumida metanin tudaname. Dubartoota manni isaanii saamamee ofitti makanii ammas dubartoota biroo dabalachuudhaaf imala isaanii itti fufaniiru. Basu daga basu amma sin adati de masin isinu erradha no hin erranne dubartoota tuuje soqanne dhufna duulan deemne de mas adda battaliyan nu eega duulan deemne nu eega. Fagaatanii yommuu deeman dubartiin dhaanamtee fi maanguddoonni deebi'anii mana dubartii dhaanamtee balbala dura taa'u. Ateetee nageellee nagayaan wal geenne jedhanii faarfachaa. Ateetee nageellee nagayaan wal geenne nageellee nagayaan wal geenne. Ateetee nageellee nagayaan wal geenne. Warri kaan immoo ammas dubartoota biroo dabalatanii humna isaanii cimsachuudhaaf xinnoo fagaatanii deemu. Aayyoo sireen gootaa fageennaa gurbaan gootaa dhageennaa mee bira geennaa jechaa deemu namicha haadha warraasaa dhaaneen. Ayo, siree goota.
gootummaa isaa mirkaneessuu fi isaanii miti gootummaan kee seera si cabsisiise eessaan akka si ga'u ilaallaa jedhanii itti dhaadachuu isaaniiti. dubartoonni ulee qalloo siiqqee jedhamtu waa malee qabatanii manaa hin ba'anii siiqqeen akkuma bokkuu ulfina guddaa qabdi lamaanifuu gadaatu seera tume bokkuu dhiiraaf siiqqee immoo dubartiif dubartiinis wayyuudha wayyuu jechuun kabajamtuu jechuudha namni karaa deemullee dubartoota siiqqee qabatanii deemanitti yoo dhufe afoo hin muru yookiin fuuldura hin qaxxaamuru yoo ulee of harkaa qabaate ulee isaa lafa kaayee iltee dhinnaa jedheenii of galtii gaafatee karaa duuba isaanii darbaa. Obbaya ijarra hafa iltee dhinnaa hafaan hambisa. amma dubartoota naannawaa sana jiran hunda irra deemanii baasanii gamtaa isaanii cimsatanii gara mana namichaa haadha warraa isaadhaan itti deebi'aa jiru. Maanguddoonnii fi dubartiin dhaanamte kan ganama deebi'anii balbala dubartii dhaanamtee dura taa'aa turan ka'anii warra dhufaa jiran kanneen simatu. Obbaya ijarra hafaan hambisa. waa duula jirraa hin argine shanachi eeggannaa amma nu waraana keenya qabaane maarree waan dhufanii amma dhageenya ayyo isteeta kinnisa ayyo isteeta ganarisa ayyo isteeta kinnisa ayyo isteeta ganarisa. Dubartiin ganama yommuu ishiin birmachuudhaaf deemtu abbaan warraa ishii dhoowwee karaadhaa deebises abbaa warraa ishii dhokattee dubartoota kanneen itti makamuudhaaf qaxxisaa jirti.
Bawarraashii humnaan akka isaan biraa ishii deebisee itti himtee shanachatti dhiyeessanii akka adabsiisan gaafatti. Kana odoo isinitti deemu nadhaanii akkasi argitan karaana deebisanii amma mirguma kiyya eessifadha jedhee badee isinit dhufe waan jettan naan jedha shanachaan naa gayaa. Shanachi naannoo sanaa ilfannaa dubartootaa dhaga'es bayee gaaddisa jalatti wal ga'ee maaltu gali jedhee qorachaa ergaa dubartoota kanneenii eeggachaa jira. Dubartiin garasii iitu maali qe'eessanii maaltu gali? Haajiyyaa dhaga'uun keessan dhugaa ani horii yaafadhaa ganama gurbaan wayii jaartii wayii deettuu ta'a obata malee dagaleen dhiqannee dhaannee jedhee wal keessa fiigaa namni akka malee iyyanii beera wayii dhaanuun oolanii waan fafaati. Beerri kanaa belelfatti? Kanaa belelfatti ganyaa akkuma jiruun. Maa shanachatti hin ergin afiiree maaliif cadhifta? Anilleen dhageenne horii yaafadhee jedhe wacuma dhagaa amma beerri bahee wal yaasee maali ganyaan uumaa ofiititti deebi'ee waa waaga ta'aa jira. Ahaa baanii? Bahee ililfatee oma san bita'a mirgaa goda jiru yaa'eeti walirra jira ammaa isin soqani isin soquun oolan. Akkasii? Natti fakkaata. Homaa isinitti hin ergine haga ammaa? Nullee homaan dhageenne erga bahee haga manaa bahee lola kanaati jechaa gurina dhagaye anillee. Gurbaa qabanii laata? Gurbaan lola qaraa amala qabaa gurbaan hin beektanii kama isin beektanii lola. Maali lelee eessa gaa dubartiin biraa? Mucattiin baatee. Mucattiin baatee. Namni aadaa wallaalee maalima godhan aadaa wallaalee haadoomtu isin qabanii seeraan amma seeratti dhiyeessu kun yookaan waan uumaa gadaatiin itti mur'u akkanatti cadhisuun karaa miti. Warri dhiiraa wal dhabdee abbaa warraa fi haadha warraa kanneenii dhaga'an akkuma dubartoonni kunniin deebi'aniin dhaqanii iltee dhinnaa jedhanii of kaltii gaafatanii maal isin gargaarru jedhuuni. Dubartoonnis shanachatti nuuf himaa jedhanii ergatu. Dubartoota miidhaman malee kaan hanga shanachi dhufutti hin taa'anii. Kaama maali isin gargaaru? Baatanii duula keessa yaaftanii maali wanti isin barbaachisu maali isin gargaaru? Gaduun teessi gattaa ammalee himata dhaabata jira. Maarree shanachi abbaa gadaa isinii sun dhaanuu qubadhaa. Seera keessan abbaa gadaa isinii sun asitti shanachi walitti isinii qabna. Maarree iltee dhinnaa ganya. Iltee dhinnaa. Obbayaa. Maarree faantuu na godhe. Faantuu tunini faantuun ta ardaa geettu, ta shanacha geettu, ta bukkicha geettu, ta wayyicha geettu, wayyuu qanafaan dhaane kunoo ganama maqaa isaatiif du'a baatee kunoo caccabsee daa'ima harka caccabsee isii caccabsee du'aaf kunoo ganama bahee ililfadhee an jedhu fiigee dhufee isatu harkaanaa fuudhe ammallee akkuma harkaanaa fuuteen bokkichallee naa fuudhe shanachallee naa fuudhe awwaraanaa bahee mirga kiyya kabachisiifachoo bahee natti dhiisini naa iyyi jedhaan. Siinqeellee lafaan. Siinqeellee lafaan naa gaduun taa'u haga bokkichi ganna taa'u haga shanachi na dhufutti haga shanacha kiyya argadhu. Ganyaan bokkicha isaati abbaa qaba. Bokkichi ka ganyaati. Siinqeen ta bokkichaati. Walitti qabna haga abbaan kiyya na dhufu gadin taa'u abbaa kiyya na sobi jedha. Maarree dhugaa teessan bokkicha isinii jedha shanacha isinii jedha. Isinii sanna noffolcha. Hoffolcha. Faya farda fada yoyote gatinde mujagiya Fantu nagote ati
nagaa ooltanii Nadhaadha ooltanii. Rahmataa Waaqa nagaa. Nageelle. Ayyaa nagaa. Maal nagaa taaka? maarree nagama Awwatatu gurbaa wayii jaartii tumeeti kanafaan jirti tumeeti caffee baanii itti caffanii abbaa gadaa nu soqaa manguddoo nu soqaa jedhaniin ergatan shanacha jedhaniin ergatan Nu gurbaan warra kam? qooma faasile daasuu Akkana. Amma inni naannoo jira? hin beenu kaa ganama natu addaan qabeeyyu amma gara Aga dubartiin caffite dhiifata moo dhiitata? sanii qaasinee argine Amma dubartitu isin erge? dubartiin nu ergate ganyaan bahee siinqeen baanii nu ergatan Shanacha nu waamaa jedhani? shanachallee nu waamaa abbaa gadaallee nu dubbisaa jedhan Ilaa jennu ka hamban dhageettani. Ganyaa wayyuu irraa nafan. Wayyuu maali? Baratu jiraaree garri hin jiru. Amma haqa baate adhuma? ganama subi Urga ganamaati eessa jirta? Isin warri naannoo iyyinaa fi dubartii baatee raasaa caffitu maal cadhiftanii eeddanii haga gizee kanaa eedda? isaanuma caqasutti jirra nullee isaanillee mandarra deemanii Ammallee imalala gurbichi. gurbicha ta ganama aduun qabu argineeyyuan Sossiisa amma nama nu amma mee ganyaa qophachiifna sossiisa amma nama itti godhaa daddafa. maraabaa Ol jedhaa isin warri gadoota. Shanachi dubbii kana dhaga'ee dhaqee maaliif waraana keessaniin ala baatan jedhee gaafata. Isaanis waan ba'aniif himatu. Maaliif ala baatan? Maaliif waraana keessaniin ala baatan? hin battala deettuu nu dhaanan odoo nu akkana wal geenne isii boonu nu keessaan dheebaasanii ta biraallee nu dhaana kana iyyataaf Kana iyyataa fi gadatti ergattanii? gadatti ergan seera dur hin jirre qanaaf aan dhaanamte Shanachi isinit ba'ee jira? Warri naannoo kanaa ka isinit ba'ee jira? Hinjira hinjira deettuudhaane harka cabsee daa'ima harka dha'ee iyyinee nubbayeeti harkaa nuu fuudhe harkaa kan nu fuudhe santuu amma deebi'ee nu gaafate maa baatanii sidaa nu gaafachuuf inni nuun waliin dhaanamee araara nu qabee maqaa isaatiifuu du'a oolle shanachi ganyaani waa qabaa bokkicha qaba bokkichi ka ganyaati ganyaan ka bokkichaati uumeeti yamalee gadin taa'u jedhee didee akkana dhaabataa jira kabiraallee wadhakka itti bahee ta deemtu ta ilettee dhageettee deemtuudhaane nama laman na yakkati yalachuu yoo na argitanii jette kunoo gadinteelle odoo dhaabadhu oole naa haa jettaniif isi eeggataa abbaa kiyyatu isiniif. Rabadhaa gannuu taa'a lafa nuu gayaa yoo dhugaa qabaattan dhugaa teessan isinii baafna. Uguruun dhaqu nu harkaallee gadaa harkaallee waaqa jalaallee uguruun dhaqanii nu taa'a amma hara nu baafadha. Kana booda araaratu raawwatama. Sirna araaraa torbanitti deebina. Sangha